Namichi guddaan daa'ima waggaa 13 gudeeduun to'annaa seeraa jala oolee jira. Daa'ima dhiiraa umriin isaa waggaa 13 irratti raawwate. Kan Jawaar Mohammed Sharinya. Wayyaa caaluko, wayyaa keessa ko. Ergumaa dhabuun bargaarii miti. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka jirtan nagayeen keenya sinaa qabu jecha arras viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa ta'uu yoo jiraattan subscribe gochuun dagatinaa mallattoon notification illee tuqaan isiniin jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa haga dhumaatti na daawwadha. Waan kana dhuganiiti cidha wayirratti natti fakkaata. Garuu of hin beekan ta'uu danda'a maaliif waa dhuganii jiraachuu danda'u cidha irratti waan ta'eef ho'i qophii ho'iiti. Sana irratti miira isaanii to'achuu hin dadhabama yeroo baay'ee namooti lafa keessatti sirbanii yookiin sochii adda addaa godhan miira isaanii to'atanii. Garuu eega isaan gara godhanii booda viidiyoo akka isaan mootti gaabu viidiyoo akkasii kanatti. Sitaranya beezo abees telekanyoode qalaatiin melanyem ለመናገር ደፍሮ ሀሳቤ yeroo baay'ee immoo namoota ispoortii hojjetan yookiin ulfaatina kaasantu qaama kan agarsiisa. Inni qabu immoo garaa agarsiisuu jalqabaniiru. Garuu namatti hin tolu kan garaa kun kan ispoortii sun irree baay'ee namatti tola. Hojjeteetii dadhabbii guddaadhaan fide garuu garaa akkasii dhiirarraa hin fokkisa. Hin bareedu. Qal'inuma nuu wayyaa. Naa beektuutii durbumaa dhabnaa Kanaan taane anumaan beeku maan argine dhabuu kee malee durbumaa dhabuun bargaarii miti gurraa fuuntolu hin qabdu jedhee hin dhabde jedhee si qabaluun koo yoomiyyuu noolu osoo naa beektuutii durbumaa dhabnaan akkanaan taane anumaan beeku maan argine gatuu kee malee durbumaa dhabuun bargaarii miti gurraa fuuntolu hin qabdu jedhee hin dhabde jedhee si qabaluun koo yoomiyyuu noolu durbumaan gatii yoo maaluu taate. Mucaan kun hedduu nama TikTok irraa yoo argitan ta'e yeroo baay'ee waa'ee durbumaatti ajaa'iba. Waa'ee durbumaatti viidiyoo baay'ee hojjeteetu qaba. Viidiyoo sidan tokko argeera ammani. Kan itti aanu siniifan dhiyeessa. Maaloomaa madooko mee tokko taanu durbumaatti baddee waliin haa mormannu durbumaa dhabamee waliin haa mormannu shamaratti namnee nu shamaras qabna durbumaas namnee nu durbumaas qabne biyya alaa dhibee tokkollee dhibamnan maaliif durban taane. Maaliif duwwaa baanna akkalmaan bineensaa maaliif sammuu dhabna maaliif qullaa yaana durbummaa durbummaan jaalala durbummaan qabeenya durbummaa. Namatti tola dhugaa hedduu ergaa isaa qoosaama keessa dabarfachaa jira. ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ታውቃቸዋለህ? የምን ዶክተር ናቸው? እንስሳ ወየው ጉዴ Ibsaan susa qaba kan?
jira magaruu waan takkas. Namichi guddaan daa'ima waggaa 13 gudeeduun to'annaa seeraa jala oolee jira. Yakkoonni gudeeddaa biyya keenya keessatti raawwataman kanaan dura koorniyaa wal fakkaataan otoo hin taane koorniyaa walii faallaatiin ture. Sanis yoo ta'e seeraan nama adabsiisa. Dubbiin godina Harargee lixaa aanaa Xuulloo irraa as qaarite waan argaaf dhageettii hin tolleedha. Dhimmichis akkasi. Himatamaan Ukaashaa Burqaa jedhamu dukkana dawoo godhachuun yakka dirqisiisanii gudeeduu daa'ima dhiiraa umriin isaa waggaa 13 irratti raawwate. Miidhamaan dhuunfaa miidhaan irra qaqqabes gara waajjira poolisii aanaa Xuulloo deemuun iyyate. Poolisiin aanaa Xuulloos himatamaa jala bu'ee hordofuun to'annaa seeraa jala oolchee abbaa alangaa waliin ta'uudhaan ragaa namaa fi mana yaalaatiin erga irratti qulqulleessaniin booda mana murtii aanaa Xuulloof ergan. Manni murtiis ragaa namaa fi mana yaalaatiin erga qulqulleeffateen booda dhaddacha tibbana ooleen himatamaa hidhaa cimaa waggaa 10 akka adabamu itti murte. Garamitti deemaa jirra yookiin maaltu deemaa jira? Kunnootu jennu kunoo ta'eera. Inni alaalatti asuma. Waan hundaafuu rabbii biyya keenyatti nagaa buusuu waan akkasiirraa nu eeguun jedha. Kun immoo baay'ee waan nama ajaa'ibudha gocha akkasii kuni. Akkamitti dhiiraaf dhiirri baasu. Mee viidiyoo itti aanutti darbina. Askara jaalu gojeelte lammiin bad safaan bad ajaalu saba isaa dubbisuuf lukkeettuu dadhabe sagalee kiirolee kayitti geerroo dhikaa wayyaa jaalu ko wayyaa qeerransa ko tasuma biraas dhabe tasuma biraas dhabe shimbiiriri shimbirroo shimbiiriri shimbirroo shimbiiriri acaaqoo simmaa si jaaladha irraan shimbiiriri shimbiiriri shimbirroo shimbiiriri shimbirroo shimbiiriri Eko yemmuu masiyaadha imimmaan kimbiiriri. Dhalootuma booddeenaa baay'ee na ajaa'ibaa baay'ee namatti tolu gaadha. Ingadas viidiyoon sinii dhiyeesse. Viidiyoon torban kana sinii dhiyeessaa jiru keessaa ijoolleen dhibaan jiranii yookiin ijoollee sirbanii yookiin ijoollee seenaa dubbatanii yookiin ijoollee quuqama dubbatan baay'ee sinii dhiyeessaa jira. Mucaan kun illee baay'ee natti tole. Akkeessi gaa ijoollee keenya keessiin waa baraa waa beekaa guddataa jiru. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbii isaan guddisuu. Ogummaatti beekumsatti akkasuma ijoollee keenya dhaloota boodaan dhufan jiran kana hubannaa isaanii akkuma banaa fi jira gara fuulduraatti sammuu isaanii banuuf hin jedha. ማን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ይመርጣል? መርጠው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቢሆን ደስ ይለኛል። ዶክተር ብርሃኑ ማለት ነው። ከጀዋር መሐመድ እና ከአብይ አህመድ ከጀዋር አህመድ እና ከአብይ አህመድ እኔ እንደው ግልጹን ነገር ካርከኝ ጀዋር መሐመድ ይሻለኛል። አዎ የአንድ መሪ ኳሊቲ ዶክተር አብይ የብዙ መሪ ኳሊቲዎችን አያሟሉ። አግሬሲቭ የመሆን ጠንካራ እርምጃ የመውሰድ ፈጣን እርምጃ የመውሰድ ምናምን እንትን ይላል። እኔ ጀዋር አላማው ምንም ይሁን ምን አሰርቲቭ ነው። ገብቷል አይደል? መሪ ህዝብን ወደ አንድ እንትን የሚያሻግር ጠንካራ እርምጃ የሚወስድ ምናምን ነው እንጂ የሚደራደር የሚለሳለስ ሰው ቤተሰብም ምንም ሀገርም አይመራም እና Hordoftoota kiyyaa viidiyoon siitiif qabadde kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaa sirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti amma iyyuu namoonni sabskiraayib godhanii daawwachaa jirtan sabskiraayib godhaa nagaan tura.